dhalattoonni hawaasa Oromoo kanneen United States keessa Washington fi naannoo ishee jiraatan guyyaa har'aa waajjira ministeera haajaa alaa United States fuulduratti hiriira nagaa ba'uun Oromiyaa keessatti akkasumas Itoophiyaa keessatti ajjeechaan lammiilee irraa haa dhaabbatu, waraanni biyyattii keessatti deemsifamaa jiru haa dhaabbatu jechuun mormii isaanii dhageessaniiru. Baahiruu Dhugumaa as Washington fi naannoo isheetti hoogganaa dhaabbata hawaasa Oromoo kan ta'an hiriira nagaa har'a gaggeessine wanti adda isa taasisu torban darbe ajjeechaa suukkanneessaan obbo Battee irratti raawwatame la jedhanii walumaa galatti yommuu ibsan akkas jedhu. Fasagalii wanti ta'ee baay'ee adda godhe hiriira keenya. Isa dura rakkannee miti, isa dura namni keenya hin duune jenne miti. Ajjeechi keessumaa Walloof Wallagga keessatti ta'aa jiru baay'ee nu miidheera, baay'ee nu madeesseera. Isaaf jenneetiif fedhii akka nuu godhan gaafannee har'atti qophoofnee turre. Gaafa sagalii garuu ija keenya jaamsane. Saba karaa nagaadhaan rakkinni Oromoo hiikata argachuu qaba jedhee rakkinni Oromoo maal akka inni ta'e afaan isaanii galuun yaada isaanii galuun any layman kan ittiin galuu fi danda'uun saba isaatti deemee himate naman ajjeesaan jenne Oromoodhaaf jiru waan jenne warruma isa hidhe warra isatti dhukaase warra isa daraare mana hidhaa keessatti warra Tigreetiif illee lakkii yeroo san akkas ijaa godhanii har'a kaaneen isaanii lafarraa dhuguuguun nurran jiru. Sabni Tigreedha sabuma biyya kanaati. Kanaafi hundumti keenya akkamittiin akka wajjiniin jiraannu walii wajjiniin haasofnee furmaata argachiisuun nurra jira. Sabni keenya filatee waan barbaade godhatee jiraachuu danda'uu qaba. Lolan barbaachisu. Nama kana jedhe akkamitti namni ijoollee afur reefu daa'imman afur utuu argu haadha manaa yaangii isaa utuu argu maatii kana utuu argu namni dhaqaa ajjeesaa jedhee otooritii kennu koree jireenyaaf jedhee bineensa malee namaa kun kanaafiti kanatu adda godha hiriira kana adda godha. Hooggantoonni siyaasaa Oromoo kanneen meeshaa waraanaa lafa kaa'anii karaa nagaatti amananii gara Itoophiyaatti galan mana hidhaatti argamu kan jedhan Dr. Baahiruun kanas addunyaa fi mootummaa United Statesitti beeksisuufidha jedhan. Dur qawweedhaan ture amma kottaa nagaa dhangalaatii furmaata argataa jennaan kunoo namoonni keenya dhaqanii warri hundumtuu qawwee gatee dhaqeessa jira mana hidhaa keessa jira. Kan hiriira kanarratti arganne namni biraan Aadde Dinqinash Dheeressaa ajjeechaan Oromoo irraa akka dhaabbatuuf sagalee keenya dhageessuuf bakka kanatti argamnee jedhan. Waa'ee saba keenya Oromoo biyya keessatti mootummaan Itoophiyaa ajjeesaa jiru qaroo Oromoo miidhaa ajjeesaa jiru kana iyyachuuf dhufne addunyaatti keessumaa mootummaa Ameerikaatti iyyachuuf. Karaa biraatiin erga waraana kaaba Itoophiyaatti as torbaniin guyyaa roobii yeroo mara hiriira nagaa waajjira ministeera haajaa alaa United States fuulduratti akka taasisan kan himan dhalattoonni Tigraay kan as Washington jiraatan waraanni haa dhaabbatu waliigalteen nageenyaa Pretoria guutummaa guutuutti hojiirra ooluu fi gargaarsi namoomaa barbaachisaa ta'e gara naannichaa akka galfamuu qabus gaafataniiru. Namoota hiriira kanarra turan keessaa obbo Amaare Luqaas yommuu ibsan. ላለፉት 3 ዓመት በላይ የትግራይን ሁኔታ የትግራይን waggoota sadan darbaniif haala Tigraay keessaa waraana mormuun Ameerikaan immoo gargaarsa akka taasisan waliigalteen Pretoria akka hojiitti hiikamuuf sagalee keenya dhageessisuuf har'a kan dhufne. Akka carraa ta'e immoo obboloonni keenya dhalattoota Oromoo as jiru. Kun akka carraati. Garuu kun akka sagantaatti sosoo qabame waan gaariidha. Sababiin isaas Oromoofis haa ta'u Tigraayiif uummattoota Itoophiyaa biroof Amaaraafis haa ta'u nama Itoophiyaa kamiifiyyuu diinni jiru tokkoof tokko duwwaadha. Mootummaa Itoophiyaati. Kanaaf hundi keenya waloon waraanni kun haa dhaabbatu, waardiyaa nageenyaa haa taanu, nageenya haa faarfannuudha dhimmichi. Akkasumas kanaan dura gaazexeessituu sagalee Ameerikaa kan turtee fi amma soorama kan baateettu Adaanech Fissaayee hiriira kanarratti argannee kan dubbisne maaliif hiriira kanarratti akka hirmaatteettu akkas jechuun dubbatti. በየሳምንቱ እዚህ እየመጣን ለህዝባችን ድምጽ ለመሆን እየሞከርን ነው። torbaniin as dhufne uummata keenyaaf sagalee ta'uuf yaalii gochaa jirra. Akkuma namuu beeku uummanni keenya rakkachaa jira.
Lolli akka dhaabate dubbataniiru garuu rakkoon sun ammallee jira. Uummanni marfamee jira. Nyaata gahaan qabu. Kan kanaan dura argamee hin beeknedha. Akkuma sadarkaa addunyaatti beekamu yeroo uummanni tokko gocha duguuggaa sanyii irraa dandammatu wanti uummata sana fayyadu hojjetamuu qaba. Faayidaa uummataaf malu kana keessaa tokko nyaata dhiyeessuudha. Lammaffaan dawaa kennuudha. Sadaffaan nagaa buusuudha. Garuu hanga ammaatti jijjiiramni hin jiru. Uummanni Tigraay beelaan du'aa jira. Nuti immoo uummata keenyaaf sagalee dhageessisuuf dhufne. Har'a akka carraa ta'ee firoonniif obbolaan keenya Oromoo mormii dhageessisaa jiru. Carraa gaariidha. Waliin mormii dhageessisaa jirraa. Akkas ta'uusaatti gammadeera. Namoonni hiriira kanarratti argaman gaaffiiwwan kaasaniif gama imbaasii Itoophiyaa kan Waashingtan irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas ta'e kan imbaasichaarraa yoo arganne qabannee dhiyaanna.